Akkamtu daawwattoota sagalee kitaabaa har'a asoosama eegeef gaabbiin jedhu kutaa lammaffaatiin gara keessanitti deebinee jirra. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya kabajaa ta'a. Barreessaan Tasfaayyaa Ayyalaa fi Iddoosaa Kabbadaa. Seenessaan sagalee Fu'aa Daawwan. Kun sagalee kitaabaati. Rogeessaa fi Caaltuun kan wal baranii yeroo barattoota yuunivarsiitii turanidha. Yuunivarsiitii Adaamaatti yeroo baratanii akka tasaa wal arganii qixa jaalalaan kufan walitti himanne bubbulanii baasan jaalala onnee isaanii waade. Kana booda jaalalli wal argaa tasaatiin jalqabe daraaree firii kenni. Battaluma yuunivarsiitiidhaa eebbifamanii bahaniin gaa'ila hundeessan bultii jaarratan. Carraatu isaan walitti fide malee lamaanuu amalaan walirraa fagaatu. Rogeessaanii shakkii baay'isa. Amantaan qabu. Caaltuun ammoo cal'insa filatti. Kun ishee fi obsa isaaf garuu tuffiidha. Marree erga mana tokko jiraachuu jalqabanii waggaan 4 darbee 5ffaan walakkaa'eera. Jaalalli waliif qaban garuu guyyaadhaa gara guyyaatti gufuun itti heddummaachaa dhufeera. Sababni isaa immoo shakkii Rogeessaati. Shakkii bu'uura hin qabne, hundeensaa hin mul'anne. Jijjiiramni kun hammaachaa deeme. Dhumarratti amala Rogeessaa irratti balaa fide. Rogeessaan durii hojii isaa xumuree kan manatti fiigu ture alatti barfatee yeroo rafiitii galuu jalqabe. Mana akka san jaalatu jibbe. Bahee manatti deebi'uun akka du'aa itti ulfaachuu jalqabe. Amala isaa sababa malee jijjiirame kana Caaltuun hin jaalanne. Amalli akkasii akkamitti jaalatama? Carraa argattee gaafachuuf tattaafatte garuu hin taaneef. Hiriyyaa isaatiin gaafachiiste seerumaatti cime. Waanuma hin taaneen dubbii barbaadee lolaaf ka'a. Maatii nagaa dhabsiisa. Caaltuu wanti ta'aa jiru hundi bitaa galeen. Ka'umsa jijjiirama amala Rogeessaa baruu hin dandeenye. Wanta ani tasa osoo hin beekiin balleessee jiraatiin itti himi. Nan sirreessa. Maalan si godhe? Maal taate? Maaltu amala si jijjiire? Jettee yeroo isa gaafattu guyyaa ijibbaataa itti ta'ee fuulli isaa aariidhaan diimatee ijatti babaasa. Jechi takka akkanatti hin dubbanne. Dubbiidhaan na gubuuf hin ka'in jedhee ishee rifachiisa. Yeroodhaa gara yerootti obsi ishee cuunfamee dhumuu eegale. Daa'imni waliin horatan reefuu waggaa 2ffaasaa qabachaa jira. Guutuun maqaa isaati. Gammachuu isaanii dachaadhaan dabalee ture. Amma garuu summiin jeequmsaa maatii keessatti biifamee jira. Eessaa akka biifame, akkamiin akka biifame, eenyu akka biife eenyuufuu ifa hin taane. Hafteen abdii Caaltuu guyyaa Rogeessaan dhugee machaa'ee mana jeequu jalqabu lafa bu'ee cabe. Hiree ishee imimmaan ija keessa guuteen abaarte. Dubbiin isaa onnee dhiikseen ifa gammachuu ishee hudhee gaddaanii dukkaneesse. Arrabni lafeen qabu malee lafee namaa cabsa jecha jedhu dhuguma isaa kan amante gaafa arrabni Rogeessaa lafee ishee cabse argitudha. Ni gaddite. Abbaan manaa ishee maqaa jaalalaan mimmiidhagsee waamuun suni har'a jibbiinsa qara qabuun maramee hamilee ishee yommuu cabsu boossee ba'uufii dide. Caaltuun guyyaa tokkollee ofiif yaaddee hin beektu. Ilma isaanii reefuu addunyaa kanatti makamee fi gubatti isaaf hedduu yaadde. Sababni isaa sammuun daa'imni akka waraqaa adii waan ta'eef ijoollummaa isaatiin waa gaggaarii arguu qabu. Ta'iiwwan isaan fuulduratti raawwannuufis of eeggannoo guddaa gochuu qabna. Garuu kana ta'uu baatee wanta sammuu isaanii balfuu yoo dhagahanii yookiin immoo argani haala sanatu jiruuf jireenya egeree isaanii irratti
dhiibbaa garagaraa qabaata. Kanaaf caaltuun yeroo hunda baay'ee yaaddofti. Guyyaan tokko darbee inni kaan yoo iddoo fudhatu gaddaan simatti. Qaamni ishee huqqatee lafeetti baate. Ormi ishee gaafate. Maal taate? Caalii haalli kee bara akka duriitii miti jedhanii gaaffiidhaan muddu. Nagaadha. Homaan taane. Kun deebii ishee yeroo hundaati. Kaleessa galgala garuu obsi keessaa duguugamee dhumnaani dubbii lafee urgeessaa cabse tasa arrabarraa baafatte akka ishee gubetti garaasaa gubuuf jecha dhugaa sammuu isaa naannessuu salphumatti timte. Daa'ima kun jeeqii nyaara guurteetti dubbatte. Daa'imni barkan kee qofamti. Anaafis ilma akka qofaa fiddetti of hin ilaalin. Urgeessaanii dhugaatii harkifatee dhufeeni arrabni ni okkola. Caaltuun akkas jette. Daa'ima maalii qabda? Deemi ilma kee lafaa barbaaddadhu. Mucaan kun kan kee miti. Maal taata? Itti jette. Fuulli urgeessaa battalumatti jijjiirame. Nama biraa ta'e. Garaan caaltuu dhadhaa dhuge. Garuu akkasumatti garaa jabaate jettee yaanni ture. Urgeessaanii namummaan irraa mulqamee bineensa bosonaa madaa'ee iyyute ol utaalee haadha manaasaa haadha ilmoosaa caaltuu morma hudhee lafaan dha'e. Kun hundi erga ta'e sa'aatii 24 hin guunne. Isaaf garuu waggaa lakkoofsa hin qabnetti ta'eeti jira. Har'a manaa bahee mana alagaa jira. Halkan itti dheerate waan ta'u dhabe ciniinfata. Abjuu akka hidda mukaa wal keessa deemuun marfamee bule. Ammas garuu miidhamni caaltuu itti dhagahamuu hin dandeenye. Dubbii ishee lafee cabsu sana sammuu keessa gangalchaa bule. Oliif gadi qabee akka erbee reefuu qophaa'u duugaa bule. Ammas hin boqochiifne. Daqiiqaa muraasaan booda kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaabaa asoosama gabaabaa eegeef gaabbiin jedhu kutaa lammaffaa sumarratti xumura kutaa sadaffaan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Kun qophii keenya asoosamaati. Isin jaalanna. Horaa bulaa.